oomishni keessan kuni fudhatamummaa dhabaa deema. Sababiin isaa namoonni akkasitti ignoor ta'a itti miidhamaa itti cunqurfamaa deemu taanaan dhugaan isaanii akkasitti dhokataa deema taanaan dhugaa koo booda dadhabii uummataatu jira taanaan. So akkas ta'a deema taanaan kun piroomooshinii isinii ta'uu hin danda'u. Isin gaafachuuf illee mirga guutuu qabdu. Kanaafiyyuu TikTok Creative Award maaliif gootanii jettanii nu caalaatu gaafattanii irra caalaa fudhatama qabadhe yaada. So kanaaf dhabaayinaan kan gaafanneef. Kana hundumaas kan tilmaamne tarii afaan dhibbatti miti kan nuti jenne tarii gatii afaan Oromoodhaan hojjedheedhaan jedhee sababiin isaas tilmaamuu kan hin danda'e isin ibsanaan laanne waan ta'eef amma hin danda'een tilmaamadha baay'eensaa. Kun immoo namni deebiin ulaateen jiru hanga ammaatti eegaa turre. Piroomooshinii yoo ta'e immoo gama tiiktookii qofa miti gama feesbuukiidhaan illee an viidiyoon hojjedhe kana poosti gochaan ture gama feesbuukiidhaan viiyuu 1,100,900 qabaatu malee gama feesbuukiidhaan kan koodha jedhee dorgomaan jira jedhee yoo xinnaate viiyuu guddaadha kanan qabu gama feesbuukiidhaan illee akka namni voot naa godhuuf illee karaa garaagaraa dubbachuun koo kun mataan isaa piroomoshiniidha. Viidiyochallee kireetiviitii mataa koodhaan hojjedhee dirqama sirbii hojjechuun qabu kireetiviitii mataa koo fayyadamee hojjechuun anaaf kireetiviitiidha waan ta'eef isa kan akkatti fudhattanii na hubattanii barbaada. Abbootii murtii haala kamiin ulaagaan isaan ka'an sun maal akka ta'u maal akka ta'e akka adda ba'uun barbaada. Ulaagaan dhokataan jiru sun maali? Kanan hin guunne suni ittiin mo'ame sun maal akka ta'e keessumatti akka adda naa ba'uun barbaada. An dhugaan barbaada baay'ee. Kana caalaatti dadhabbii uummataatu na booda jira waan ta'eef waa'ee qarshiis miti qarshii yoo ta'e bor hojjedhee wanta fiduu danda'udha garuu dhugaan kuni dhokatee fataanaan bor booda dhaloonni nu boodaan dhufu yoo jiraate hamilee ijoollee cabsuudha kuni dhaloonni nu boodaan dhufu dhugaa kana ilaalaa deema yoo ta'e bor booda hamilee ittiin hojjetuu hin qabu. Kanaafiyyuu isa kanaaf jechuu barbaada galatoomaa yaadni jiru kana fakkaata na biraa. So deebiin kun quubsaatti akka naa deebi'uun barbaada. Qaamni isiniin ilaallatu yoo ta'e qaamni dhimmi isaa ilaallatu eenyudha? Isaan immoo maaliif deebiitti kennu? Yaadatu hin jiru moo dhugaan jirutu hin jiru moo maaliif deebii hin laalleen immoo akka gaafattan barbaada? Hayyee eshi galatoome akka gaafii kee qabanneerra qopheessitoonni kana wajjin haala kamiin akka filatanii abbootii murtiillee haala kamiin akka qabxii kennan isaan wajjin wal mareenna gaafii keetiif galatoomii qabanneerra. Gara fuulduratti waan sunu taana. Hello Raj. እሺ ነጋማ እሺ እኔ ልቀጥል ሚካኤል እባላለሁ ያው ተቸግሬ ነበር ለመግባት አሁን ጥሩ ነው መሰለኝ ኔትወርኩ ያው ሚናሙንም ስለመጣ እናመሰግናለን ራችም ይሄንን መድረክ ስላዘጋጀ በእውነት በጣም እናመሰግናለን ዋናው ነገር ምንድነው አንተም ቅድም አብራርተኸዋል አብዛኛው ሰው እንዲረዳ የምንፈልገው ጭላሎ ፉድ ኮምፕሌክስ አለ እንደ ፓርትነር ለምሳሌ እንደ ስፖንሰር አድራጊ ነው እና ደግሞ ቅርንፉድ ወይ ደግሞ የቲክቶክ አዋርድ 2025 አዘጋጅ አለ እነሱ አዘጋጆች ናቸው እኛ አዘጋጆች ይዘውት ለመጡት ፓኬጅ ወይ ደግሞ ሪኩዌስት መጡ ሪኩዌስቱን አየኑ ሪኩዌስቱ ወጣቶችን ያበረታታል ክሬቲቪቲ ያበረታታል ጭላሎ ፉድ ኮምፕሌክስ ደግሞ ያው በስፋት በመላ ሀገሪቱ የኦኬ ፓስታ ምርቶችን ያመረተም ያከፋፍል ነው ሪኩዌስቱን ሳይው ወጣቶች የሚበረታቱበት ነው ክሬቲቪቲ የሚበረታታበት ነው እና እኛም ወጣቶች ጋር ብንሰራ የበለጠ ምርታችንን ታዋቂና ተደራሽ ጸጋይ ራቢል ብለኬ ፉዴን ሲቢል ቢላንስ ስለነዲዴ ጸጋይን ሲቲ ሜራታናን ከዛም ሼር ያደረኩት አሁን ዘሴሜን ላይቭ ከፍቼ ሲፊስ ሱራፊስ እኩል ነው ሼር ያደረኩላችሁ መታችሁ ቁጭ ብላችሁ እንድታወሩ ገብቷል አቲ ባይዜ ቪዲዮ ሆጀቹ ዲሱንኬ አከሲት ተስገቢጣን ሄጉንኬ ጉዱማ ያገርሲሳ ሲገሌ ኮሚቴ ተቀበቴ እንደዚህ ጨዋ በሆነ መንገድ ጥያቄ ያለ ጥያቄን ጨዋ በሆነ መንገድ መጠየቅ ትልቅነት ነው የሚያሳየው አሁንም ዋንተና ንጀቻ ጅሩ ሚናሙ ጋፊኬ ነጋን አከሳንጅ ደግሞ ጋፊኬ ከነ ኑቲ ዴቢሱ እንደንደኙ በምን የዳኝነት ሂደት ላይ እኛ የለንም የዳኝነት ሂደት ነው ለቲክቶክ ክሬቲቭ አዋርድ ነው ብለዋል ኦኬ ቢልብለል ያመወል ጂጂርቴ ኢሳኒስ
በዳኝነት ሂደቱ ላይ ከነበሩ ሰዎች ጋር ተነጋግረው አመ ዴቢን ቁብሳ ሲፍ ከነሙት አትች ዴሙ ደንደስ ከራ በርባዴ yaa ammas deebiin jiru akkuma ammaa ta'ennaan homaa wanta na fayyaduun qabu dhugaa dubbachuu fi garuu yaa amma yaada isaanii hubadheera nu miti kan intinaa kana gochuu danda'u jedhaniiru na hubadheera garuu qurunfidii naamin jedhaniiru kan qopheessanii jiru garuu isaan ana caalaa isaan yoo gaafatanii waan kanaa furmaata argachuu danda'a. Eko atillee ilaa suuraa atillee amma deebii qubsaa argattutti karaatti deemtuun karaa sirriidha jettee yaaddeen itti deemuuf mirga qaba. Isaan faanallee bilbilaan mari'achuu akka barbaade amma isaanillee gaaffii kee kana fudhatanii daanyochuu gaar anta hunda xayyequ akkuma ati gaafatte deemanii haa gaafatan. Digalee amma akka hubadheetti laayivii kanarraa amma barbaade otoo turree deebii kan kee isaan deebisuu hin danda'an. Danda'an yaa. Waan hubanne irraa kaane jechuudha. So maal gootu ammallee bilbila foolorree jara godhi bilbilallee wal jijjiiraa. Karaa lamaan keessan illee fayyaduu danda'uun karaa lamaan keessan illee fayyadamuu dandeessanii deebiin kun otoo siif deebi'e baay'ee gaariidha. Anillee isaan barbaada jechuudha. Eeyyee anumtiyyuu kanadha kanan barbaadu dhaabbata kanarraa homaa waan tokko hin qaban dhaabbata keenyadha akka inni guddatu hin barbaannaa dubbii tokko irraa hin qabnu garuu dhugaan jiru kuni dhaabbata keessaniin qabatee maqaa keessaniin qabatee akka inni dhugaa keenya dhoksuun hin barbaadu. Isa kanaaf immoo isinis anaafis jettanii yoo gochuu dhiistan dhaabbata keessaniif jettanii waan kanaa abbummaan fudhattanii akka na gargaartanii gaafattan dhugaa kan akkasiin dhoksisan hin barbaadu. Malee homaa waan tokkos dubbii qabaadhee miti dadhabbii fi dhugaan koo akka dadhabbiin uummata kanaa fi dhugaan koo akka hin dhokanne qofan barbaada. So kana qofadha raachee koo galatoomee illee dhugaa baay'ee. Accepted. Ani aሁን ማል ሴተን የኔ ሀሳብ ባይዘው ሁሉም ትከሰን ወራስ ይጅርተን ሚናሙን ሌቶ ዳገሴ ካምፓኒን ኩን አኒ ወጋ ለማን ሀጣ ኦቶን አከስ ፌመሲን ተን ኦቶን አከስ ህንቤ ከሚን ፕሮሞሽን ኢሳኒፍ ወጀዴራ ኦኬ ፓስታ አማ አሰላዴኒ ኢሳኒፍ ፕሮሞሽን ወጀዴ ኢሳን ፋና ወልበሬ ነሞተሌ ጋሪ ኡጋ ዱባቹፍ ኡጋን ዱባታን አሰላዳ ካምፓኒያቸው ነሞተ ጋሪ ከዛራቹ ዋንቲ ኩን ሙደቴ ጅናን ዋንተ ሙጫ ሱራይ ደሙ ሰናን ከራሴራ ዴሙፍ ጅረናን ጀናን ቆይ ሙጫኒስ ማሚዳማ ዋን ከነ ሲሬሱ ይወደንደኝ ሚናሙን ሊሌ ኮሚ ቀባ ከሚናሙን ሊሌ ከንሱራሌ ሁንዱ መሳኒ ወሊት ቀብኔ ኒሲሬሲነ ጀኤ ያዲ ቁልቁሉም ማዳን ከነ ኢንቴንሽኒንጎ አመስ ከራ ጋሪ ተኤን አከ ሂከሙን በርባዳ ጋፊክ ኢሳንፋና ቢልቢለ ወልጂጂሪ ከራ አቲ ነባሳ ጀቴን ዴሙ ደንዴሳ ከሱራ ጋር ግን ተነጋግሬ ከሱራ ጋር በስልክ አውርቼዋለሁ። ይቅርታ ማለት ካለበት ነገ በግልጽ ይቅርታ እንዲጠይቅ ቪዲዮም ስለሰራ በግልጽ ይቅርታ ቪዲዮም እንዲሰራ ተነጋግረን ነበር። አሁን መምጣት አልችልም ብሎ እስማ tokkoon dubbachuu barbaada yeroo koo aarsaa godhee tureeran viidiyoolee hojjedheen beeku uummatas rakkisee ofiis boqonnaan arganne hanga har'aatti ani kana caalaa wanta gaafadhu hin qabu dhugaa dubbachuu fi ani jalqabuman baree so hanga ammaatti gaaffiin kana caalaa gaafadhu hin qabu dhugaa viidiyoon hojjedhu sin qabu poostiin postootu sin qabu yoo danda'e gara hojii kootti hojjechuudha kun wanta hojii koo itti bu'u waan hin qabnee fi gara hojii kootti kanan deebi'u gaaffiin kana caalaa isaan gaafadhu hin qabu garuu deebii isaanii qofadha akka isaan uummataaf ifa godhan qofadha tarii wanta dubbadhu gara fuulduraatti qaba jedhan yoo na eegan jedheen dubbadhee so an yaada kana keessaa ba'ee gara jireenya mataa kootti deebi'uudha waan barbaaduu fi ibsa bal'aa akka isaan baasan qofan eega malee kara koo wantan jedhu gaaffiin kana caalaa gaafadhu sin qabu gaaffii akka sabaatti gaafachaa turreedhaan qofaa koo poosti godhee kana booda wanta fiduu hin qabu waan ta'eef so kana irratti asumaan akkan intinaa ta'uun barbaada deebii isaanii qofadha gaaffii yoo xinnaatee gaaffii al tokko al baay'ee gaafadheera waan ta'eef inni tokko tuunaan deebiin ganaa wanta gaafadhu waan hin qabneef kana caalaa akkan gaaffii hin gaafannee fi poostiin gooniin dubbadhaa tarii yoo na eegu jedhee na gaafata ganaa jedhan yaadu yoo ta'e gaaffiin koosumaan kana dura gaafadhe kanaa deebisan malee haaraa wantan ganaa poosti godhee ofisii saba si aarsu gochuun barbaadu jechuudha laati. Ani amma minaamul ani akkan isin jechaa jiru deebiin kee kun hamma siif gaafatamutti like isaan faanallee haasa'uu dandeessaa deebii kee kana eeguu dandeessaa ani waan natti fakkaatu nisi
isinitti himaa jira jechuudha. So isaanillee amma fakkeenyaaf wanti kun mul'atu isaaniif kennine garuu akkaataa adeemsa siin lammaffaa si godhan ni gaafannaa jechaa jiru. Isaanillee gaafatanii ati immoo maalirra naaf geessan jettee gaafachuu dandeessa. karaa barbaadanii deemuu dandeessu. My intention was ይህንን መድረክ ማዘጋጀት ከዛን አሁን ሳየው መድረኩን ሳየው መልስ ማይኖረው ግን ብዙ ሰዓት የሚፈጅ እንዳይሆን ማኔጅ ለማድረግ እየሞከርኩ ነው። ሶ አሁን ለምሳሌ እንትናም አሁን መጥቶ ቅድም አውርተን የጨረስናቸውን ወሬዎች በተለይ ከሱራ ጋር የተያያዙትን አሁን እያወራ ስለሆነ ከሱራ ጋር የተያያዙትን ወሬዎች ደግሞ ነገር ሱ ባለበት እናወራለን ስለተባባልን መድረኩን ማኔጅ እያደረግኩኝ ነው ማለት ነው። በእንዲ እንዳለ ነው ምናምን አቲ ሳንፋነን ላይ ቢልቢለ ወልጂ ጅርቴሌ አካታቲ ዴማ ጅሩ ጋፈቹ ለንዲሳ ወጂ ዴማ ቶሊ ገለቶመት ለራቺኮ በቃ ሀሊ ጅሩ ከነ ፈካታ ኡጋማ ጅሩፍ ጀቻዳ ከን ዋሶፍሲሲ አማ ከና ኡጋ ጅሩ ሰበ ከና ፈከሳኒ ኢብሳ ጎዳን አመለረ ደደቤን ጋፈደና ሶፍና ገለቶመት ለሮኪ አርሳ ጉቲ ኢማ ከና ከኑ ያሶፍኑፍ ዋንጎቲፍ ገለቶም ኡጋ my pleasure አትሌ ከበጀሚያ ቆይቶ ባይዜ የሚሳተፉ ፔሸንትሊ ኦቶ ኮሚ ቀዱ ፔሸንትሊ ኤቪንኬ ኡጋ አካታ ጉዱማ ከገርሲሳ አትሌ ባቲ ኦቶ ኮሚ ቀዱ ነሚ ባይ